Jirra jirtu ilmaan Oromoo biyya Yuunaayitid Arab Emireet keessatti argamtan maraaf oduu gammachiisa. Kitaaba hayyuu keenya obbo Baqqalaa Garbaan gara afaan Oromootti hiikamee kan mul'atan qaba jedhu barruulee jajjaboo addunyaa kana jijjiiran kan qabsaa'aa mirga dhala namaa Maartiin Luuter Kingiin barraa'e afaan Oromootiin kitaaba kana keessatti hammatamee jira. Maarree ilmaan Oromoo Yuunaayitid Arab Emireet keessatti argamtan tokkummaa fi sabboonummaa keessan kaleessaan baatanii kitaaba hayyuu keessan kana bitachuun aantummaa keessan agarsiisaan affeerraa keenya. Sagantaa kana irratti keessummootni kabajaa hedduun kan argamanii fi sagantaalee isin bashannansiisan baay'een qophaa'anii mimmiidhaganii isin simachuuf qophiirra jiru. Kottaa anaadhu koree qindeessitoota sagantaa kana irraa. Jarri amaanaa saba nyaatu beekiyaa kumoko homaa funkaatu jarri amaanaa.